jedhutu jira. Okay, sagaleen. Alright, akkam jirtu ilmaan Oromoo nagaa jirtu hopefully sagaleen YouTube irra bahee jira. YouTubein rakkoo maybe eekoo wayii dugda duubaan jiraachuu danda'a. Gara ergaa kootti deebi'aa yeroo dheeraa laayivii kanarraa hanqadheen ture. Hopefully amma sagaleen isaa yoo sirraa'e mee warri yaada naaf kennaatiin turtan mee amma sagalee isaa ka amma jiru sagalee amma jiru laala. Amma akkamii mee sagaleen? All right. So, akkam jirtu ilmaan Oromoo nagaa jirtu fayyaa keessanii muuziqaa ofirraa dhiisee gara haasawaa kiyyaatti seenaa. Haasawni koo kanarraa qabxiilee muraasa ofirraa qaba. Tokkoffaa ajjeechaa Jawaar Muhammad waggaa lammaffaa Jawaar irratti yaaliin ajjeechaa godhamee waggaa lammaffaan gahee jira. Ajjeechaa waggaa lammaffaa kana Oromoon bifa kamiin laalee akkamitti bira darbee akkasumas ammootu dubareen takka yookiin ammoo shamarreen takka seenaa dalaguudhaa fi Minesootaa keessatti United States Congressiidhaaf fiigaa jirti. Seenaa kanaa fi Oromoo irraa maal akka eegamus isa kanas kan waliin ilaallu ta'a. Inni biraa ammootu kan waliin ilaallu Oromoon maal gochuu qabaadha. Oromoon biyya alaa kana keessa jiru wanti isarraa eegamu maali? Yeroon ammaa tanatti gaheen Oromoo maal qabxiilee jedhan muraasa kan ta'an irratti kanaasuuf nu ta'a. Walumaa galatti gara qabxii kiyya isa duraatii fi yoo deemne halkan akka edaa jechuudha. Halkan akka edaatitti biyya Itoophiyaa keessatti waardiyoota Jawaar Muhammad biraa kaasuudhaa fi Jawaar Muhammad aggaammii hamaa irratti raawwachuudhaa fi waggaan lammaffaan isaa kan kabajne yookiin ammoo kan yaadanneetiin oollee guyyaa kaleessaa yookiin ammoo halkan edaatii jechuudha. Halkan edaa kana keessatti halkan qixxee walakkaa dhageenyee Jawaar Muhammad waardiyaa isaa irraa akka kaasaa jiran qeen isaa akka waraanaan marfamaatiin jirtu aggaammiin hamaan hayyuu siyaasaa kanarratti akka raawwatamaatiin jiru innis ammoo fedhii nafxanyootaa galmaan gahuudhaaf Abiyyi Ahmad ofii isaatii gara biyya biraatti balali'ee halkan inni biyya biraa deemee ajjeechaan kun akka raawwatamu murteessanii mari'atanii kan biraa deeman ta'uu osoo beekamu booda garuu waakkachuun kakachuun ani even waan kanaayyuu hin jenne an kan jedhe kan biraati obboleessi kiyya hin nyaadhu hin ajjeesu jechuun kakuun Abiyyi Ahmad yookiin ammoo waakkannaan Abiyyi Ahmad miidiyaalee Itoophiyaatii fi uummata Harargee biratti godhe yoomillee taanaan kan dagatamu miti. Oromoo gaafiin ani qabu garuu Jawaar Muhammad osoo guyyaa sana ajjeefamee jiraate Oromoon meeqa kennatu har'a Jawaar Muhammad yaadata. Meeqa kennatu har'a Jawaar Muhammadiif jedhee qabsoo isarraa fuudhee yeroo Oromoon mammaachu qabsaawaan ni kufaa. Qabsoon itti fufaa jedhama. Meeqa keenyatu qabsoo inni jalqabe karaa inni jalqabe sanaan fuudheetiin galmaan gahuu danda'a kan jedhu kana gaafii isinumaaf hin dhiisaa yeroo ammaatti waan argaa jiru hundaayyuu walumaan argaa waan jiruuf jechuudha. Sana bira darbee karoora ji'a torbaa booda Haacaaluu Hundeessaa ajjeesanii Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeesanii booda duraanuu yoo danda'an Jawaar Muhammad ikweeyinii yookiin ammootu foormulaa siyaasaa Itoophiyaa keessaa baasuudhaaf karoorri ture sun milkaa'uu ni dhabe. Sana booda ammootu karaa kamiin Jawaar Muhammadii fi hiriyoota isaa ikweeyinii kana keessaa baasna. Karaa jedhuun wanti mootummaan sun dalage Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuu ture. Jawaar Muhammad ikweeyinii siyaasaa biyyattii sanaa keessaa baasuuf jecha Jawaar Muhammad karaa irraa qabuudhaaf jecha karaa kaaniin itti toluu dhabe. Ni dadhabanii uummanni Oromoo ammootu galgala sana kutannoo isaan qaban waan garsiiseef kallattii sanatti deemuu sodaatanii Haacaaluu Hundeessaa karaa irraa fuudhan. Sanaan sababaniiti hayyoota Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman hanga har'aatti mana hidhaatti guuramaniiti mana hidhaa keessatti rakkachaa jiru, dararamaa jiru. Kana Oromoon sirriitti yaadachuun barbaachisaadha. Guyyaan jalqabe guyyaa akka har'aatti silaa osoo guyyaa sana Jawaar Muhammad ajjeesanii jiraatan Haacaaluu Hundeessaa ni jiraataa ture. Because everything isaan Jawaariin
xumurreeti waa hundumaa jalaa galla karoora jedhu waan qabaniif jechuudha. Garuu sun hin milkoofne milkaa'uun dhabuun guyyaa sana ammoo lubbuu goota qaalii ilmaan Oromoo qabsaawaa sabaa aktiivist artist Haacaaluu Hundeessaa nu biraa fudhatee deeme. Sana boodaan ammootu ilmaan Oromoo meeqa akka wareegaman hundi keenyaa yoo ni beekna. Oromoon kana yaadachuu qaba. Oromoon waan kana dagachuu qaba. Gaafiidha. Oromoon yeroo baay'ee diinni nutti qoosu Oromoon yaadannoo yookiin meemoorii gabaabduu qabaanuun jedha Abiyyi Ahmad. Dhugaa isaati. Meeqa kennatu guyyaa sana yaadannu. Guyyama sanuyyuu hedduu namaa miidiyaatu deebisee yaadachiise malee namni hedduun hin yaadatu ture. Kanaaf Oromoo qabsaawaan inni kufaa qabsoon itti fufaa osoo hin taane gumaa qabsaa'ota keenyaa baafachuudhaa fi qophaayu. Gumaa qabsaa'ota keenyaatii fi yoo kafalachuu kan dandeenye baasuun kan hin danda'amne taanaan qabsaawaan kufee seenaa isaa qofa odeessaa saba jiraatu ta'uun qaanyidha. Jawaar Mohaammed ajjeefamuudhaa miti. Hidhamee guyyaa lama ni bula jedhee namni eege hin jiru. Garuu qabsoon biyya Itoophiyaa sana keessa gaggeeffamaatiin ture particularly wanti diyaaspooraan ergaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeesanii isa hidhanii booda Baqqalaa Garbaa fa'aa hidhanii booda wanti diyaaspooraan hin godhin hin jiru. Amma garuu diyaaspooraan waan godhaa jiru sanarraa xiqqoo gara boodaatti harkifachuun dhufee jira. Inni kun ammootu uummata keenya irratti yeroo nuti waan Abiyyi Ahmad godhaa jiru kana waan Oromoon biyya alaa jiru jaalate fakkeessaa dhufee jira. Kanaaf Oromoon biyya alaa jiru hojii Abiyyi Ahmad hojjetaa jiru jaalalli irraa qabu tokko illee hin jiru. Deeggarsa Abiyyi Ahmadiitiif diyaaspooraa Oromoo irraa jirus hin jiru. Kashalabboonni garaadhaaf bulan tokko kanneen Minesootaa fi isteetota garaagaraa irraa gara biyyaatti galanii oorruu qonnaan bulaan Oromoo dhaabe. Oorruu qonnaan bulaan Oromoo dafqa xuruurratee inni qotate kan guyyaa takka bira dhaabbatanii hin beekne keessa deemuun kuduraalee garaagaraa oorruu keessa deemu kashalabboonni Minesootaatti loon kan mana hausii ilaala hubadhaa kan jala sararaa himaa walitti himna. Biyya Minesootaa keessa yeroo jiran kashalabboonni asii galanii uummata Oromoo diyaaspooraan Abiyyi Ahmadiif deeggarsa qaba jedhanii sana agarsiisuu barbaadan tokkoffaa maatiin isaanii mana qabalee keessa warra jiraatu. Hedduun isaanii maatiin isaanii mana qabalee keessa jiraatu. Maatii isaaniitiif mana godhuu warra hin dandeenye maqaa haadha warraa isaaniitiin yookiin ammoo jaartii isaaniitiin warra mana kireeffatee dhugaa jiru walitti himna. Warra mana kireeffatee qabalee irraa dargaggeessi biyya kanatti taaksii dargaggeessi kafaluun maatii isaa kiraa manaa asitti irraa baafama. Isaan ammoo Itoophiyaa deemaniiti Itoophiyaatti kana goonee jiru. Shame on you guys. Takka maqaa keessan dha'uu ni danda'ama. Warra haadha warraa keessanii mana qabalee keessa jiraattan. Warra even income isin argattan illegal karaa ta'een karaa saamichaatiin karaa seera hin qabneen warri jiraattan. Dullootas taatanii yaan gorri taataniitiin jirtan jiruu salphinaa jiruu rabbi duratti illee qiyaamaa isin galchu dhugaa walitti himuudhaaf. Osoo humna qabdan osoo irree qabdan biyya Minesootaa keessatti maatiin keessan mana qabalee keessa guddistan osoo mana bitachuu dandeettan. Hattoota akka kanaa kashalabboota akka kanaa kanatu asii galee biyyatti galaniiti ajjeechaa Jawaar Mohaammed irratti hidhame ajjeechaa yaalii Jawaar irra godhame ajjeechaa Haacaaluu irra gaggeeffame ajjeechaa qabsaa'ota Oromoo irratti gaggeeffamaatiin bahe dargaggoo ilmaan Oromoodhaa bakka hundatti mootummaan mana hidhaatii gadi baasee ajjeesaa bahe warri deeggartan warroonni Minesootaa irraa baatan dulloota irraa warra hanga hattoota sadarkaa gadaanuutti jirtanitti diyaaspooraan Oromoo deeggaraa jettanii asii galtanii ganda oorruu qonnaan bulaa keessaa akkas hin deemtan salphina keessan. Ani qonnaan bulaa Oromootiif ergaan isinii dhaabu. Hattoota sana dhahaa oorruu keessan keessaa baasa. Kashalabboota sana dhahaa oorruu keessan keessaa baasa. Kana booda oorruu keessan keessa akka jarri sochoone godha. It will happen to them. Qeerroon Oromoo miidiyaa irraa fagaachuun kenna qeerroon Oromoo jara kan akkamitti akka simachuu qabu karaa kallattii kaa'uu dadhabuun nu bira jirti. Garuu hattootaa fi kashalabboota warra Ameerikaatittu mana qabalee keessa jiraatu. Amma nama laal dadhabina Abiyyi Ahmad yogguu laalta maal beektanii ummata mana qabalee keessa jiraatu. Ummata hojjateetiin mindaa argatu seeraan gibira mootummaa Ameerikaatiif baasuu hin dandeenye. Yakka dalagaa yakkaan jiraatu
isaan kanniintu na deeggara jedhee asii biyyatti galchee tikeeta irraa muree hoteela irraa baasee dhiiga ilmaan Oromootitti taphatu. Jawaar Muhammad fa'a dugda duubaa kan maggaarajaa bastajarbaa ragaa itti baasuudhaaf odeeffannoo walitti guursisu kashalabboota Ethiopian shall continue, Ethiopian shall continue jedhan Ethiopia is now going to be destroyed. Jaalatanii jibbitan illee. It's over. It's over. Haala kana keessa ummata jiru kashalabboota Minnesota keessaa galan ummanni Oromoo takka takka maqaa isaanii ergaa. Ta biyyatti illee galanii dhokataniitiin isaa wajjin dalagaa jiran ni beekna. Warra Minnesota jiru kan dhokatee galu saaxila. Amma yeroon saaxilamuu qabdu hattuun. This is now time. Kanaan ala hattoota qadhifnee ofirratti baannee obsaa cidha wajjin nyaachaa maal waliin dhugaa deeman kana abadanis naa gana warra. Oromoon kana sirriitti ilaaluu beekuu danda'u qabu. Namni Jawaar Muhammad hidhamuu irratti gammadu. Namni Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu irra gammadu waliin taa'ee harka dhahuuni qaanyidha. Salphina. Kuni sirrii miti. Kun Oromoon bakka jirurra amma dammaquu qaba. Amma dammaquu qaba. Kana yoo goone kashalabboonni kun as deebi'anii mataa ol qabatanii akka jiraatan mataan isaanii cabee hawaasa keessaa bahanii gadadoon itti dhagahamaa hanna asitti raawwataa bahan. Maatii isaanii fuudistaampidhaa fi that's all. Maatii isaanii fuudistaampii jala dhiisanii maatii isaanii mana qabalee jala dhiisanii asii bahanii biyya galaniitiin Ameerikaa irraa unemploymentii nyaataa biyya deeman. Unemployment dalagaa dhaabee jira yeroo hanganaa mangistiin naaf unemploymentii naa kafaluu qabu. Kanaanii kan biyya galtanis. Kanaaf ummanni Oromoo hattoota kanaaf bakka kan kennine qeerroon Oromoo ammoo biyya keessatti hattoota kana bakka argitetti akka salphistan. Bakka argitanitti akka salphistan dhaamsa isinii dhaamu. Kashalabbeen hattuun qabsoo uummata Oromoo waggaa 40 ol qabsoo kana keessatti hidhamanii every single time yogguu advantage dhufu gaafii sabaa yookiin mirga sabaa osoo ta'an advantage ufiti lafa kaaree meetira 200 uummata Oromoo gurguratuudhaaf irra deema. Mootummaan kun kufaa jira. Garuu guyyaa san bakka isin seentan rabbaa beeku. Investimentiin Abiy Ahmediin aangoo irra tursiisuudhaaf lafti Abiy Ahmed amma isiniif laatu abadan lafa keessan inuma hin taane because lafa corruptioniidhaan fudhattan waan ta'eef jechuudha. Kana jala sararaa beekaa. Lafa corruptioniidhaan guurattan, hannaan guurattan, aangoo fayyadamtanii warra aangoo harka dha'uudhaan fayyadamtanii guurattan waan taateef lafti kun lafa keessan ta'eetiin hin hafu Oromiyaa keessa deddeemtanii qonnaan bulaa hinaaw 4 kiiloo ta'a malee maal gootan qonnaan bulaa keessa. Eessan beektan qonnaan bulaa Oromoo? Warroonni hadhaa sirraa biyya galtan guyyaa takka maallaqni isin uummata Oromootiif waggoota sanan darban kana rakkataa Oromoo biratti hin dhaabbattan jiraa hoo jedhame hin jiru. Hin jiru isin beekna. Single day waggaa 3 keessatti jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo biyya jiru kashalabboota kanaaf bakka kennu bakka isaan baanitti salphisaa arrabsaa udaaniin. Dhugaa fetti faalaatiin biraa deebi'aa dhaamsa kooti. Wanta akkasii shuruuna qabsoodha kun. Inni biraa uummanni Oromoo ajandaa kiyya guddaa itti dhufa waa'ee Amaalee fi Ameerikaa. Inni biraa biyya alaa kana keessatti wanti ta'aatiin jiru yeroo garagaraatti warroonni biyya Westernii kun wantoonni isaan dubbataa jiran wanti isaan kaasaa jiran yeroo baay'ee sababa Abiy Ahmed Oromoodha jedhee aangoo irra qabateef nutis namnummaan ani Oromoodha jedhu tokko aangoo irra dhufu nu yeroo 4 kiiloo seenuu yeroo jalqabaatiif waan gaarii jedhamee Oromoon hundi gargaaraa ture. Garuu jalqabatti namni inni nyaate jalqabatti inni namni gane Oromoodha. Nama Oromoo gane kana sababa Oromoo ta'eef jecha warroonni biyya Westernii kun yeroo waa kaasan Oromoo keessaa dhiisutu jira. Maaliif aangoo harkaa qabu Oromoodha kan? Because they believe in that. Namichi kun ammoo Oromoo ta'uu isaa, abbaa isaa, qe'ee isaa kana jedhee mataara haati bakka feetee iyyuu haadhuttu. Haati bakka feetee iyyuu haadhuttu. Because of that attentioniin Oromoon argachuu qabu argachuu dadhabuun jira. Kanaaf Oromoon maal godhuu qaba ree? Oromoon qabsoo bosona keessaa gaggeessaa jiru akkuma itti fufetti, akkuma deeggaretti, akkuma jabeessinetti qabsoo hojii dippiloomaasii biyya alaa kana keessatti godhamu hamilee saba keessanii bira dhaabbachuun deeggarsa uummata keenyaaf godhuun kan beela'ee qofa osoo hin taane kan hidhameef sagalee ta'uun barbaachisaadha. Uummanni Tigraay yeroo tokko uf duuba garagalaatii baradhaa.
Oromoon yeroo mammaaktu gaafni boodaan bahee gurra bira darbee jedhama. Gaafni boodaan biqilee gurra bira darbee. Uummanni Tigraay hiriira nagaa hin beekan. At least for the last 30 years, 27 years. Waggaa sadan kana garuu hiriiraan sadarkaa addaarra jiru. Amma Oromoon maaltu nu hafire? Oromoon hiriira karaa nagaa bahuudhaan, hiriira bahuudhaan sagalee uummata keenyaan ta'uun, hamilee uummata keenya kan biyyaa guutuun, uummata keenya kan biyyaatiif jirra hin rafne. Abiyyi faata akkam fayyadamne? Diyaaspooraan iyyee amuma callisaa jedhan. Yoo nuti mana galle harkaan waan godhu godha, kiisa keenyaan waan godhu godha, sagalee uummata keenyaaf ta'uun gaafii tokko malee barbaachisummaan isaa nama tokko tokkotti mul'attu. Qawwee malee akka mo'atan sun waan biraati. Itoophiyaa keessatti Abiy Ahmed wanti inni piruuf godhe yoo jiraatu aangoon Afrikaa keessatti argamu kamu afaan qawwee qofaa keessaan akka argamu Abiy Ahmed mirkaneesseera. Garuu san jechuun ummanni biyya alaa jiru diyaaspooraan ummata isaatiif sagalee hin ta'ini jechuudha miti. Waan biraa dhiisaa ollaa sappoorti goona yoo jedhu. Waraana bosona keessaa Oromoodhaaf qabsaa'u kana we support ejjannoo jedhu akka lammiilee because they stand for the freedom of 50 million people, 60 million people. Yeroo jennee falmanne isaan cinaa dhaabbachuun kennaayyuu baay'ee murteessaadha. Yoo ollaan yookiin ammootu wabaan kophaa isaa qofa kan lolu taate Oromoon ammoo biyya alaa kanatti sagaleedha maallaqa qofa kennee sagaleedhaan bira hin dhaabbatu taane dubbiin Abiy Ahmed jedhe kan amma TPLF fi ABO shanee jedhanii teerorist jedhaniiru. Amma jaalatanii jibbanillee marii wajjin na gargaaraa jedhee Abiy Ahmed kadhataa jiru. Araara qaama addunyaatiin na gargaaraa jedhee qaama addunyaa kadhataa jiru. Yoo nuti sagalee biyya alaa kanarraa hin dhageessine qaamni addunyaa ammootu namni kun Oromoo waan ta'eef dhimma Oromoo ignoor godhamaadha. Dhugaan jirtu. So what shall we do? Mana teennee maallaqa qofa fandi goonee ammoos dhimmi Oromoodhaaf waltajjiilee addunyaa irratti akka hin dubbanne cal'ifne yoo kan taatu taate wallaalummaa olaanaa. Wallaalummaa olaanaadha. Siyaasaan karaa tokko qofa jedhanii amanuun siyaasaan karaa tokko qofaa Oromoo waggaa 150 hin baafne. Particularly waggaa 50 darbe hin baasne. Siyaasaan karaa tokko qofaa. Jeelalti qalbii qabdu albee gara lamaa qabattee deemte. Kanaaf Oromoon gara lachiinuu hojii cimaa ta'e hojjechuu qaba. Gara wabootiin waan hojjetamu hojjechuu qaba. Gara karaa nagaatiin sagalee uummataa, hojii advokeesii, hojii dippiloomaasii, sagaleelee jajjabaa hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. That is what TPLF did. That's it. TPLF yookiin TDF warri Tigraay wanti dalage qawween illee jabaatanii sagaleedhaan illee jabaatan. Malee qawwee qofaan jabaatanii dhimma sagalee yookiin ammootu hojii advokeesii ignoor godhaniiti miti. Amma Oromoon dogongorri miidiyaa kanarraa mul'ataa jiru kana malee waan jedhu kan no trust me. Hadhallee marsaa afuraffaatiif dogongora hin taane keessa Oromoon kan seenuu danda'u karaa kana malee waan jedhu no. Fedhiin addunyaanis ilaalamuu qaba. Fedhiin uummata Oromoo ammoo adda durummaadhaan taargeet godhannee deemuu ni qaba. Addunyaan maal jedhaarti? Lakkii waan addunyaan jettu kana nuti ignoor goonee bakka kennuu fi dhabnee karama barbaanne deemna hoo jenne addunyaan will run without Oromos. Oromoo malee addunyaan ni fiigdi. Deebitii ammallee guyyaa Oromoon ammoo kophaa isaatitti fakkeenyaa fi mariin jaarsummaa qaamota kaabaa kana jidduutti dhumatee yoo kan Oromoo keessaa hafu ta'e assume yoo kan hafu ta'e Oromoon kophaa isaa ammallee as garagalee akkuma waggaa 150 sirna nafxanyaa wajjin qabsoo seenuu qabaa jechuudha. Kan akka hin taane Oromoon qabsoo karaa lamaaniitu hojii dippiloomaasii hayyoonni Oromoo mataa walitti qabatanii ammas taanaan jechuudha. Warreen Oromoo Koongiresiin ijaarameera. Warreen Oromoo Koongiresiin ijaarame anis keessa jira akka nam tokkotti qaamolee Oromoo ta'an hunda isaanii dubbisuun walitti dhufuun walitti fiduudhaan hojiileen hojjetamaa jiru yaadni lafa kaayamee jira. Kanaaf qaamonni Oromoodhaaf hojjenna jettan kamuu jechuudha. Qaama kana wajjin gadi teettanii mari'achuudhaaf hojjechuudhaaf uf qopheessaa. Sammuu keessan uf qopheessaa. Wanti as deemaa jiru argaa jiru. Qaamni tokko kophaa isaa fiigee hubadha. Karaa nagayaatiin deemuun Jawaar Mohaammed fa'aa qabsoo Oromoo fuudhanii nama an Oromoodha ofiin jedhu 4 kiiloo galchanii Oromoon achirraa of duuba deemte.
karaa waggaa 40 deemnes laala. Karaan nagaa dagatamee qawwee qofa jedhamee qofa waan jedhuun jechuudha. Iddoo geennee dhaabbanne yaadadha. Silaa guyyaa 4 kiiloo guyyaa Jawaar Mohaammed faati qabsoo karaa nagaa gaggeeffame aangoon hamileen Oromootti horamee Oromoon bilisoome guyyaa jedhe sana osoo humna jabaa qabaannee har'a akkanan taanu. Kanaaf qabsoon Oromoo jaalannee jibbines qabsoon Oromoo jaalannee jibbines lamaanuu walitti hidhamee deemuu qaba. Isaan lamaan yoo walitti hidhe Oromoon yeroo dheeraadhaaf waan argate harka isaa tursiifachuu danda'a. Sana ta'uu baannaan ni argaa, ni dhaba, ni argaa, ni dhaba, ni argaa, ni dhaba. Sadi dhabneerra, sadi argineerra, marsaa afuraffaa ammootu Oromoon kanaaf sirriitti jala sadaree qopheessuu danda'u. Kuni kana kan injisuu barbaadu. Kanaaf sammuun keessan haa qophaa'u. Yeroon ammaan tun yeroo baay'ee murteessaadha Oromoodha. Inni afuraffaan uummata Oromoo Ameerikaa keessa jiraniif. Ajandaan koo kadhumaa. Amaanee for Congress isa jedhu. Amaanee daddafoo Kongresiidhaaf fiigaa jirti. Fiigichisiin Kongresiidhaaf godhaa jirtu kun Fourth District jedhamu yookiin District afuraffaa jedhamu kan Minnesota keessatti. Minnesota keessatti. So guyyaan boruu deeggarsa dinagdee walitti sassaabuu amaaneedhaaf goona Oromoo irraa immoo waan bal'atu eegama. Oromoo irraa akka hawaasa Oromoo Ameerikaatitti waan bal'atu eegama. Oromoon qabsoo Minnesotaan qabsoo biyya alaa biyya keessa gaggeessinu qofa osoo hin taane ilmaan Oromoodhaa Oromiyaa xiqqoo magaalaa kana jechisiisan Somaaliyaa xiqqoo hin jedhamne Oromiyaa xiqqoo magaalaan jedhamti sun Somaaleen lakkoofsaan Oromoo hedduminaan caalan. Hedduu dachaa kennaa ol dhugaa dubbachuuf magaalaa kana keessatti. Garuu Oromoon magaalaa tan Oromiyaa xiqqoo jedheen beeka. Isteeta kana akka keessattuu magaalaalee lakkuutan akka Oromiyaa xiqqootti waan beekamuuf magaalaan kun ilmaan Oromoo waajjiraalee garaagaraatiif fiiguun oofisa garaagaraa keessa seenanii kompiit godhanii waan isaanii malan biyya keenya keessaa biyya keenya kan itti dhalannee irraa baane qofaaf qabsaa'u osoo hin taane as keessatti ammas abbaa biyyummaa mirkaneeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Abbaa biyyummaa mirga dimokiraatawaati. Oorruu qonnaan bulaatii miti kenna kan jedhaa jiru. Garuu gahee nurraa eegamu taphachuu qabnaadha asittis. Kanaaf amaaneen Kongresiidhaaf deemaa jirti. Amaanee daddafoo very brilliant dubartii taate ijoollee biyyana baratanii biyyana sadarkaa guddaa gahan hojiilee siyaasaatiin sadarkaa olaanaatti fakkeenyaa fi dhimma filannoo Baayiden irratti hooggantummaadhaan kan Minnesota gaggeessaatiin turte amaanee badhaasoo yookiin amaanee daddafoo fiigaa jirti. Fiigaarti. Kanaaf Oromoonni amaanee bira dhaabbachuudhaani hatattamaan waan hojjechuu qabnu haa hojjennu. Guyyaan boruu guyyaa amaanee for Congress jennu yommuu ta'u Oromoonni magaalaa lakkuu keessatti argamtan we need to raise big raise yookiin ammoo fundraisingin guyyaa boruu nuti goonee hin beektan Ameerikaa keessatti yeroo filannoodhaaf fiigdu maallaqa ittiin fiigdu ofii keetii qopheeffatta. Sadarkaa kanatti fiiguun ammoo maallaqa akkam akka gaafatu beekamaan. Oromoon ammoo ilmaan Oromoo biyya kana keessa jiraniif abdii ta'uu barbaachisa taanaan amaanee wajjin dhaabbachuun barbaachisaadha. Yoo hadha nuti amaanee wajjin dhaabban boru ganama ijoolleen lafa kanatti dhalataniitiin guddatan kanneen carraa pireezidaantii Ameerikaa ta'ullee qaban abdii qabaatu. Yoo hadha nuti amaanee koongiresiif fiigdu bira hin dhaabbanne ammoo ijoollee yookiin ammoo ilmaan keenya kan asirratti biyya kana horaa jiru. Kan biyyi kun isaaniif biyyuma isaanii kan isaan beekan kan ta'eef abdiin nuti horannu hin jiru jechuudha. Kanaaf Oromoonni kamuyyuu taanaan Oromoon magaalaa lakkuu keessatti argamtan hundi jaalleewwan Oromoodhaa kan taate hundi guyyaa boruu iddoo deeggarsi amaaneedhaaf walitti qabamu fiigicha yookiin koongiresiidhaaf isiin fiiddu kanaaf walitti qabamurraa hin hafinaa. Hin hafinaa sa'a dheeraa hin fudhatu. Bira dhaabban deeggarsa ni goona kan deemuu danda'a gara hojii isaa. Lakki karaa kanaan natti mijaahu karaa garaa jalaatiin yookiin ammootuun ergaa liinkiidhaan ergaa warri jettan ammoo warri karaa liinkiitiin erguu barbaaddan nallee naa bilbiltanii na qunnamuu dandeettan liinkicha isin erguu hin danda'a.
Linkicha isin erguu nan danda'an. Garuu this is investment for Oromos. Oromoodhaaf inni kun investmentii. Maal irraa bu'aa argannaa? Guyyaa mana cufannee haasa'u. Amma garuu investmentii. Investmentiin ammoo riternii qabaata yoo mo'atte. Yoo mo'atte riiterniin inni qabaatu tokko ijoollee lafa dhalataniif hamileedha. Onnee guuta. Amaaneen kana gooteen agarsiisteerti. Anammoo pirezidaantiidhaaf fiigaa jedha guyyaa tokko. Anammoo gavarnaraaf fiigaa jedha guyyaa tokko. Anammoo siitii meeyeraaf fiigaa jedha guyyaa tokko. Kanaaf pirezidaantii irraa kaasee hanga sadarkaa gadaanaatti aangolee siyaasaas ta'ee aangolee garaagaraa keessatti ilmaan Oromoo akka hirmaatan taasisa. Kanaaf wanti Oromoon guyyaa boruu 3 PM irraa mariin eegalaa. 3 PM dursa iddoo galmi qabamee adreesii yoo hin argatin ammas na gaafadha. Adreesii poostiin goonu sababatu jira. Kan poostiin godhamneef garuu adreesii sana garaa jalaan feetan maasenjeraan, feetan bilbilaan, feetan caasaalee garaagaraatti adreesiin ergamee jira. Adreesii ergame sana achi walaa geenyu. Guyyaan boruu guyyaa Oromoon yookaan Oromoon waa hojjechuu akka dandeettu biyya kana keessatti illee Oromoon akka abdii qabdu kan itti agarsiisnu yookaan Oromoon ilmaan keessan ilmaan mana keessan keessa isin horaatiin jirtan kun abdii guyyaatti isin irraa kutatan ta'uu illee danda'a. Ammoo akka abdii jenereeshiniin akka nurraan kutanne akka ta'u abdiin guutuun qaba. Abbootiileen amantii hawaasni magaalaa lakkuu dhimmi kun dhimma amaanee osoo hin taane dhimma ilmaan kiyyaati. Dhimma amaanee osoo hin taane dhimma kooti jettanii guyyaa boruu iddoo sanatti argamuudhaan amaanee cinaa akka dhaabbattan namoonni hojiin kun akkuma dhageenyewwan kana irratti hirmaannee bira dhaabbachuu jirra malee it is a responsibility of every Oromos in United States. Warra Ameerikaa keessa jiru Oromoolee biyya alaa kana jiru hunda isaa ilaallataa jechuudha. Kanaaf Oromooleen biyya alaa kana jirtan. Oromooleen biyya alaa kana jirtan. Washington Seattle irraa kaasee hanga Daka Floridaadhaan bahutti West Coast irraa kaasee hanga East Coastidhaan bahutti amaanee cinaa dhaabbadha. Amaanee cinaa dhaabbachuu warri barbaadan akka goofandimii irratti maallaqni kun hin guuramu. Namni deeggarsa kana kennuu qabu residents of United States yookiin ammootu lammii Ameerikaa ta'uu qaba. Gara biraatiin an akkamittiin gargaara waraqaa kana hin arganne garuu Ameerikaa keessa jiraadhaa kan jettan taanaan nu dubbisa. Nu dubbisa. Bakka walga'iitti argama. Haala residentiidha. Of course magaalaa kana keessa jiraatta taanaan residentiidha. Warroonni biyya biraa jiranis Kanaadaas illee jiraattan maaliidhaan nuti ammoo dirqamni isin wajjin baanu. Maal isinirraa sheer goonaa wanti jettan waan garaagaraa bifa garaagaraatiin sheer gochuu dandeetta. Tokkoffaa indoorsi gochuu dandeetta. Guyyaa boruu kanatti ammoo waldaaleen garaagaraas amaanee indoorsi godhu officially jechuudha. Warroonni amaanee indoorsi godhan ammoo amaaneef jecha osoo hin taane saba baqatee biyya namaa keessa jiru kanatti hamilee horachuu ofii isaatiif biyya kana keessatti abdii qabaachuu namaaf voot godhuu qofa osoo hin taane siifis voot akka godhamu filuu qofa osoo hin taane mirga filannoo keetis guyyaa itti exercise gochuudhaaf daandii itti jalqabnu waan ta'eef ilmaan Oromoo guyyaa boruu magaalaa lakkuu keessa jiraattanii waltajjii kanarraa hin hafinaan dhaamsa kooti. Amaaneen akkasumas ammootu hiriyoonni amaanee akkasumas ammoo paartiin dimokiraasii yookiin Minisootaa keessa jiru bor Oromoon maal hojjeta? Uummanni Oromoo kun maalidha? Dhugamatti Oromoon hanga jedhamu san ni gahamoo hin gahu? Guyyaa jedhanii isaan ittis arganillee nu arganillee waan ta'eef adaraa isinitti haa ta'u bal'inaan gadi fageenyaan maaltu godhamuu qaba? Akkamii wanti godhamu godhama kan jedhu guyyaa boruu iddoo sanatti yookiin ammootu
bakka galmaa sanatti kan mari'annu ta'a. Har'aaf dhaamsi koo bakka jirtanitti tekstii walitti godha. Adreesii barbaaddan taanaan text me. Text naa godha nabsiniif erga. Masenjara yeroon geessee feesbuukii lamatu jira. Feesbuukii lama irraa kan barbaaddan yoo naa ergitan an isin dhaqqabsiisa isiniin jedha. Ana qofa osoo hin taane namoonni garaagaraa amaanii bira dhaabbachuudhaa fi abbootii amantii irraa kaasee hanga dargaggeeyyii magaalaa kanaa keessatti kutannoon isaan qaban baay'ee gaariidha. Garuu kutannoon sun boru hojiidhaan kan laalamu ta'a jechuudha. Boru hojiidhaan kan madaalamu ta'a. Boru hojiidhaan laalama, boru hojiidhaan madaalama. Qeerroon Oromoo, qarreen Oromoo, abbootii fi haawwotiin, hayyoonnii fi beektonni Oromoo guyyaa boruu walaa garuu isiniin jedha. Teessoo isaa, adreesii isaa tekstii naa godhaa, nabsiniif ergaa. Namoota garaagaraa illee gaafadhaa argachuu dandeettanii, kallattiin amaanii illee dubbisuu dandeettanii. Gaafii illee yoo qabaattan guyyaa boruu gaafii qabdan kamiifuu deebii kan itti argattan ta'a. Mainly amma hanga January 1st maal rees gochuu akka qabnu lafa taa'ee jira. Guyyaa boruu ammoo Oromoon waan sana cufee buluu danda'u qabannaa. Galatooma ulfaadhaa. Guyyaa gaarii. Warri halkan keessa jirtaniif ammoo halkan gaarii nagaatti.